Ayna keessaniif kan harka isiniif dha'u isiniif gammadeetimoo waan isin madda gammachuu isaa taataniif harka isiniif dhaha laata. Seenaan kun deebii isiniif kennuu danda'a yoo ta'e haga dhumaatti dhaggeeffadha. Namoota birootiifis ergaa qaba yoo jettan sheer yoo gootan galatooma. Isheen bishaanitti lixaa jirti. Namoonni garuu ga'umsa isheen dorgommii agarsiisa dhuunfaa bishaan daakkiin mul'iste dinqisiifatanii fooricaa harka dha'u. Isa isheen calliste namuu hin hubanne. Nama tokko qofaatu ishee arge. Dubbichi akkasi. Waxabajjii 2022 shaampiyoonaa bishaan daakkii addunyaa Hangaarii Budaapestitti dorgomameen waan ta'edha. Dorgomtuun bishaan daakkii Ameerikaa Aniitaa Alvaareez ga'umsa olaanaadhaan agarsiisa bishaan daakkii dhuunfaa xumurte. Muuziqaan dorgommichaaf qophaa'es callise. Yeroo kanatti silaa bishaan keessaa ba'uu kan qabdu Alvaareez bishaan keessaa ba'uu didde. Daawwattoonni agarsiisa ispoortii hawwataa ishee mul'istetti gammadan fooricaa harka dha'u. Ammallee agarsiisatti jirti se'an. Qaamni ishee bishaan irra socho'aa ture suuta gara jalaatti lixuu jalqabe. Kun hundeennaa ta'u namni ishee hin hubanne. Kaameeraan dorgommiis gocha ishee kana addunyaatti mul'isaa jira. Leenjistuu ishee Andriyaa Fuentesiin alatti kanneen iddoo dorgommii sana jiran keessaa namni gocha ishee qalbeeffatee hubatee hin jiru. Fuentes mamii tokko malee uffatuma guutuu kaawwatte waliin utaaltee bishaanitti lixxe. Jala bishaaniitti lixxees Alvaareeziin ol baaste qarqaratti geessite. Alvaareez qilleensa argattee hafuurritti deebi'e. Namuu Alvaareez dandeettii mul'isteef harka dhahaa ture malee akka isheen dadhabdee of wallaaltee bishaaniin liqinfamte hin hubanne. Hundi keenyayyuu kolfaaf gammachuu keenya duuba rakkoo itti lixnu qabna. Gaaffiin garuu rakkoo kolfa keenya duuba jiru namni hubatee keessaa nu baasu eenyu laata? Eenyutu isiniif jecha bishaanitti of darbee liqinfamuu keessaa na baasa jettaniitti abdattu? Kanneen fuula isinirraa garagalfatanu qalbifattanii kanneen isin biraa lixaa jiranu callistanii laaltu moo itti lixxanii baastu?